Waan dhabeen qabutti namni isa beeka. Alaamanni isaa guutuudha jee yaada. Inni garuu mana keessatti miidhamu jira. Bultiin isaa isa madeessaa jirti. Lubbuu isaa galaafachuu yaaduu eegale. Waggaa 8 bultiidhaan jiraate. Bultii tiyya keessatti rakkoo hamtuu keessaan jiraa yaada naa kannaa jee. Yaada kannuudhaaf hanga dhumaatti nu wajjin tura. Ilmaan dubaraa 2 qaba. Ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee isaa haalaan jaalata. Jaalala ijoollee irraa kan ka'e ijoolleen isaa mana haadhaa fi abbaa isaallee akka bulan hin fedhu. Jaartiin isaa isa duratti 2 heerumte. Takka yeroo inni 12 baratu heerumte. Eega inni yuunivarsiitii seene booda lammeessaa heerumte. Isiin barnoota waan jaamu 6tti dhaabde. Tokko wajjin waggaa 1 jiraatte. Tokko wajjin garuu hin turre akkuma heerumteen addaan baate. Bultii 2 duratti illee dhiira wajjin hariiroo akka qabdu ni beeka. Tanuma wajjin garuu inni isii jaalate. Akkamitti jaalate? Bifaan bareedduudha. Gaaf tokko ammoo magaalaa guddoo naannoo isaanii jirtu dhayxee haala nama harkisuun as deebite. Qalbii nama hedduu fuute. Inninis warra qalbiin isaanii fuudhamte keessaa tokko. Yuunivarsiitii irraa boqonnaadhaaf hogguu gandatti deebi'u saahiba isaa biraa dhaqee hogguu bulu isiinis manni ishii ollaasa waan ta'eef dhuftee bakka inni jirutti nyaata faa qopheessiti. Faxara ganama hogguu inni ka'utti kanniti. Waan akka killee faa qopheessitee shumoo aannanii fiddee isa kashkaashti. Eegas intala jaalate tanaa ni fuudhe. Osoo yuunivarsiitii jiruu bultiitti seene. Yuunivarsiitiin magaalaa isaan jiraatan irraa kiiloomeetira 700 ol fagaatti. Barataa yuunivarsiitii ta'ee osoo jiruu intala tana fuudhee ollaa yuunivarsiitii mana kireeffatee if biratti galche. Waliin jiraachuu eegale. Warri isaanii akka malee morman. Wanni mormaniif takka ganda keessatti maqaa gaarii hin qabdu. 2 isa duratti yeroo lama heerumtee jirti. Inni bultii waan jaamu amma dura agarre. Mormii haadhaa fi abbaa tanaa osoo hin dhagahin bultii isii wajjin itti fufe. Ijoolleen waliin baratan takkolleen osoo hin fuudhin. Haati isaa sababa kanaan dhukkubsatte. Intala inni fuudhe tanaa warri gandaa intalti warra abaluu baalageedhaa ganda keessa deemtii jeetii haaswa. Eega isa heerumte garuu kabajaa harkatte. Maqaa itti godhe. Abalu heerumtee bar ja'amtee ganda keessatti dubbatamti. Yuunivarsiitiidhaa eebbifamee bahee akka xiqqoo tureen dalagaa harkate. Dalagaan inni harkates dalagaa bareedduudha. Mindaan isaatis mindaa gaariidha. Hiriyoota isaa saayibban waliin dhalatanii guddatanirra dalagaa bareedduu harkateeti jireenya isaa itti fufe. Waan fedhan nyaatanii, waan fedhan uffatanii, waan fedhan bitatanii jiraatan. Mindaan isaa lakkuma dabalaa deemuun yeroo ammaan tanaa masruufa qofaaf qarshii 25 harkatti kennaaf. Ijoollee barsiifatanii qaban. Baasiin ijoolleef ja'anii baasanii jirtu. Huccuu yeroodhaan bitaafi. Mana isaa keessattis waan baatiidhaan ramade malee yeroo manatti galu hunda waan barbaachisu hunda bitee gala. Shunkurtaa, timaantim, qullubbii, qiricaan illee osoo hafin bitee manatti hin gala. Isiin garuu san hunda dagattee goobarraan nalaaluu eegaltee jedha. Abbaan seenaarraan tana. Isiidhaaf wareegama guddaa kafalullee kabajaa naaf hin qabduu, galata naaf hin qabduu akka waan beekumsaan na caaltuutti if laaltii jedha. Inni ammoo waan digirii qabuuf waan isa tuffattee itti fakkaateeti itti dhaga'ama. Tan biraa jaartiin isaa tun haati warraa isaa tun osoo isaan hin mari'anne bakka feete deemtee bultee galti. Sooshaal miidiyaa irratti waan fofokkotaa laalti. Ati haadha ilmaaniitii lakkii waan akkanaa dhiisii jee gorsa. Isiin garuu wanni kun akka waan haraaraatti ta'eetitti yeroo hunda telefoona isii irraa addaan hin baha. Waa laaluu eegallaan waan biraa takkallee quban qabdu. Telefoona isii sagalee gad xiqqeessitee addunyaa biraa keessa butti. Ilmaan isii maal keessa akka jiran jaarsasii manasii hundarraahuu fagoo jirti. Jaartiin isaa ta'e inni jaalatu tun ijoollee isiitiif dantaa takkallee dhabuun akka malee isa dhukkubsa. Kan inni dalagaa oolu ijoollee bira namni biraa oolu osoo hin jirre isiinis gaafa kaan dalagaan dalaga jettee osoo marii takkallee isa wajjin hin qabne dalagatti seente. Dalagaan isii tun halkan nama tursiiftu. Inni mataan isaa halkan hanga sa'a 2 turee dalagarraa gala. Ta'isii ammoo san caalaa nama tursiifti. Hanga halkan walakkaallee turtee galti. Dalagaadhaaf hogguu isiin bobbaatu ijoollee namni alaa galchu hin jiru. Isiidhaa taniin dalagadha jettee manaa baate. Isaa ka dalagaa oolee gala. Ijoollee xixiqqoo ifi beeyitee
aduun dhiitee galuu qabnaa hin jenne haadhaa fi abbaan bira hin jiran namni alaa galchu hin jiru. Galgala gugaluu ijoolleensaa ala teessee isa eegdi. Haati hin jirtu. Dalagaan si halkan akka malee ala nama tursiifti. Halkan hanga za'a jaha, za'a torba, za'a saddeetitti illee yeroon galtu ni jirti jedha. Kana hunda obsee fi waliin jiraachuu itti fufe. Bultii caalaa dalagaa irratti fuulleeffattee ilmaan isii dhiiftee deemuun kuni sodaa biraa isa keessatti uume. Yoo nama maallaqaan na caalu harkattee na dhiiftee deemtii shakkiin jettu isa keessatti uumamte. Dukkaana banee akka keessan keenyeef nama khasaaraa fi bu'aa addaan baasee beekuu danda'u miti. Maallaqaas ni qisaasti. Wanni akka malee garaa isa mure takka guyyaa tokko akkuma inni dalagaaf bahee hanga za'aa takkaa tureen itti bilbiltee an deemeetii ijoollee keessa deebi'ii jetteen. Intaltummaan hangaarraa gabbahee bakka kanaatiin dhaqaa hin jenneeni itti bilbiltee ijoollee ta'e quba qabaadhu jechuun maalii jechuudhaan rifatee fiigichaan mana dhaqe. Hogguu mana dhaqu ijoollee isaa lamaan malee manni isaa akka waan namni keessaa godaaneetti meeshaan keessa hin jirtu duwwaadha. Ijoolleenis haadhaa fi abbaa biraa dhabanii manninis duwwaa ta'uu agarraan boo'icharra gatta'an. Guddoon ammoo taayirra xiqqoo sossobti. Akka malee onneen isaa madoofte. San qofaa miti. Jechoota isa madeessan isaan jetti. Gaaf tokko obboleettiin isii isaan bira dhufteeti ijoollee isaa ta'e inni haalaan jaalatu tana hogguu tumtu obboleettii ta'e tana gorsii ijoollee teenya akkan tumnee jennaan isiin ammoo ati biddeenaaf nama jibbitaa sirraa deemtii jettee lolaan dachii garagalchite hanga gandi guutuun dhaqeetti. Tan biraa ammoo wanni hundarra hamtu bakka hirribaatti gammachuu hin qabu. Isaaf fedhii takkallee hin qabdu ni hifatti. Ana caalaa nama biraatiif fedhii qabdii jee yaada. Kun ammoo gammachuu isa dhorke. Wanni fedhii naaf hin qabnee fi ana duratti dhiira hedduu waan beeytuu fi jee yaada. Shakkiin tun ammoo itti heddummaachaa deemte. Hariiroo dhiira wajjin qabdu tana garii isiitu isatti hime. Garii ammoo namarraa dhage. Wanni kun ammoo akka malee isa dhukkubsa. Isa yaachisa. Bultii isaa keessatti wanni shakkii itti uumaa deemu takka tana. Wanni kun ammoo akka malee isa jeeqa. Kanaaf jecha yeroo hedduu walitti bu'iinsaatu uumama mana keessatti. Wal dhaban walitti araarsan. Wal dhaban walitti araarsan. Ni deemtii ni deebisan. Galgalaa ganama nagayni hin jiru mana keessa. Inni ammoo miilarratti kufeetii boo'ee kadhata. Hiree ijoollee teenyaan balleessin. Ani siin jaaladhaa nagayaan wajjin haa jiran. Jireenya keenya hin facaasin. Je'eetii jilbibbatee imimmaan dhangalaasee kadhata. Halkan walakkaa hirriibaa kaasee miila sii jala kufee kadhata. Takkarra lamaa rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadhuutii wal kabajnee wajjin haa jiran wujuunis arrahaa jettus boru deebitee garuu isiin sana. Akka nama badii dalageetti hogguu isa bira teessu if sodaachuun ammoo daranuu shakkiin akka isa keessatti heddummaattu isa godha. Badii isii dho'isuudhaaf waan yaaltu fakkaatti. Haalli kun dhukkubarra isa buuse. Yeroo dallanu dubbachuu hin danda'u. Afaantu isa goggoga. Qaamaatu isa hurga. Isiin ammoo rifaatu isaaf hin qabdu. Yoon dhukkubsadhee garagaltee nan laaltuu jedha. Osoon isii bira ciisee aaduu osoon na dhageessii beeku maal taatee jettee garagaltee nan gaafattuu jedha. Bakka dalagaa taa'ee ijoollee isaa taalaan jaalatu tana yaada. Maaliif jennaan haati isaanii yeroo feete bakka feete deemtee dhabamuu waan maltuuf jecha qalbiin isaa ijoollee bira jirti. Hanga warri waliin hojjetan isarratti beekanii fayyaan qabuu jedhaniin takkatti. Bakka dalagaattis sababa yaadaan bakka biraa jiruuf dalagaa hedduutu isaa harkatti bada. Akka nama maraateetti huccuu facaasee gaafa fiige qaba. Duba namni kun if duuba deebi'eeti gaafa warri isaanii hin fuudhinii jedhanii sayyaadate warri keenyaa waan na dhorkaniif qabanii jee gaabba. Duba jireenya akkanaarraa du'a wayya jee agguu yaaduusi ijoollee isaa yaadata. Ijoolleen isaa tajaalatu tun ija dura isa dhuftee if duuba deebi'a. Addaan ba'uu agguu yaaduus ijoolleen tiyyaa ayyadaadhaan akkamii guddattii jee yaada. Harma hundaanuu isiidhaan addaan ba'uudhaaf murteessuu hin danda'u. Hammam takka akka ijoollee jaalatu isiinis ni beekti. Ijoolleerraa akka garaan muranne
tolchitee bareechitee beeyti. Kanaaf jecha akka isiin dhiifne ni beeyti jechuudha. Kanaaf waan feete jettiin. Duba inni rakkina keessa jiru kanaa fi garaa murachuu dadhabuu isaa kana hogguu laalu dhiiroo wanti tun wayii falaanfalaa wayii waan aggootee jee yaada. Maaliif jennaan waan kana hojii wal qabatu waan shakkus ni qaba. Isiin afaan siitiin itti himtee jirti. Haadha sii wajjin nama fala laalu bira akka dhaqan. Garuu maaliif dhayxanii jeegguu inni gaafatu wanni isiin deebifteef isa qoobsuullee baatu garuu fudhateetuma itti dhiise. Kun ammoo sammuu isaa keessa deddeebi'ee daranuu shakkiin akka itti heddummaattu isa godha. Seenaan nama kanaa tana fakkaatti. Isinoo maal jettan? Waan akkanaa dhageessanii ni beeytanii. Wanni akkanaa osoo isin mudatte hoo murtiin teessan maal taati? Yaada keessan nuuf barreessaa.